mootummaa laafaa yoo jette laafinni isaanii galii isaanii guddaan maalirra oole yoo jette waraana irratti oola. Achirraa hafte ammoo idaa mootummoota biyya dhiyaa kafalanii isaan idaa keessa jiraatanii jechuudha. Humna hin qaban humni isaanii laamshaa'eera. Idaa biyyoota dhiyaa horra humna qabu waan kafalanii manuma hidhaa keessa jiran jechuu dandeettaa jechuudha. Wanti isaan ofii godhatan hin jiru. Ifin gargaarsa barbaaduu jiru. Risoorsii ofii karaa itti gargaaramuu hin danda'anii. Korrapshiniin jira. Mismanagement, misuse of resource, abuse of resource, power. Kun hundi waan jiruuf argitee laafinni isaanii kanaa jechuudha. Kaayibaa ammoo laafinni isaanii tajaajila biyyi tokko yookaan mootummaan tokko uummata isaaniitii kennurraa ka'a. Tajaajila kanneen kennuufatti risoorsii qabaatu qabda. Risoorsiin amma hin jiru jechuu miti. Biyyoonni kunniin laafaa yookaan dadhaba yoo jennu biyyoonni kunniin risoorsii qaban. Fakkeenyaaf biyyoonni Afrikaa yoo fudhanne risoorsii gahaa qaban. Qabeenya gahaa qaban. Qabeenya kana karaa gargaaramuu dhabu akkama dura jenne misuse of resource, abuse of resource, corruption saamuu kana jechuudha.